Tiyaatira maraatummaa hojiin daangeffame mul'isuuf haguuggin dippiloomaasii ciccirameera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp carraa dadhabaa daqiiqaadhumaa irratti boombii karra Si'ool banuu osoo hin darbatiin waan tokko hojjechuuf ifatti yeroo labsu. Galmeen basaasa Awurooppaa iccitii dhokataa tokko ifatti dhooseera. Dhaabbanni odeeffannoo Jarmanii akeekkachiisaa tattamaa sadarkaa olaanaa qabu kenneen Iraan kallattiin gara ardii Awurooppaatti dhukaasuuf dammaqinaan qophaa'aa jirti jechuun ifa godheera. Boordiin cheezii ji'opolitikaa amma viizaa keessatti cufameera. Waashingten Teheraan kuufama yuuraaneemii badhaadhina qabu guutuu akka dabarsitu kan gaafattu yoo ta'u, sochiin Hizbollaa waraana Israa'el Libaanos keessatti taasiftu guutumatti laamshessuu himeera. Seera baastonni Iraan ammoo sarara diimaa hin cabne Strait of Hormuz irra kaa'aniiru. Gabaasni Doohaan qulqullina qabu kunii fi Barliin irraa miliqee ba'e kuni karra manneen nageenya neetootti dambalii rifaa isaa ergeera. Ministeerri odeeffannoo Iraanii fi humni Quddus Force IRGC magaalota gurguddoo Awurooppaa gara caccabaatti jijjiiruuf qophaa'uu isaanii odeeffannoon kun saaxileera. Waraana Tiraamp Iraan irratti taasisuuf jiran irratti Awurooppaa yoo hirmaatte gatii guddaa kaffaluuf akka jirtu sodaatameera. Waraanni kun gammoojjii Eeshiyaa dhiyaarraa battalumatti gara daandii Awurooppaatti godaanuuf sodaachisaa waan jiruuf dhaabbileen nageenyaa biyyoota dhiyaa bu'uuraalee misoomaa jabeessuuf rakkachaa jirus jedhameera. Callisni dippiloomaasii caccabuun bahii giddu galeessaa walitti bu'iinsa tiiktoonikiin seenaa addunyaa irra deebi'ee bocuuf waadaa galeera. Marii bilbilaa kallattii muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyaahuu fi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp gidduutti godhame hordofuun kaabineen nageenyaa Israa'el walgahii ariifachiisaa yeroo lammaffaaf walitti aansuun taasiseera. Qajeelfamni kun ifa ba'uun duulli waraanaa Iraan irratti gaggeeffamu akka oollee hubachiiseera. Koriidarii aangoo Yerusaalem keessatti shubbisni waraanaa sagalee guddaan dhagahameera. Akka gaazexaan Israa'el Hayyoom jedhutti waraanni Israa'el tarkaanfiiwwan ittisaa bal'aa fi qophiinsa fuulduraa xumureera. Kunis waraana Iraan waliin jiruuf qophii xumuruu isaa kan agarsiisudha. Maddeen marii Ameerikaa fi Israa'el irratti dhiyoo ta'an akka mul'isanitti haleellaan karoorfame kun waraana kanaan dura raawwatame kamiyyuu caalaa duula hamaa akka ta'u ibsaniiru. Obomboleettii waraanaa basaasa dhaggeeffachuu dida sagalee guddaan dubbiseera. Daandiin dippiloomaasii Islaamabaadis ifatti boolla du'aarra gaheera. Ajajaan waajjira muummee Kaatamal Naabiyaa Meejar Jeneraal Alii Abdullaahi labsii waraanaa cimaa Waashingtenii fi Teel Aviv irratti baasaniiru. Jeneraal Abdullaahiin jeneraalota olaanoo cinaa dhaabbachuun humni waraanaa Iraan seenaa dhala namaa keessatti yeroo kamiyyuu caalaa amma sodaachisaa akka ta'e akeekkachiisaniiru. Shallakkiin dogoggoraa diinonni taasisan kamiyyuu deebii ariifataa bal'aa fi humnaa ol ta'een kan isaan mudatu ta'uu ibsaniiru. Diinonni waraana biraa banuuf yoo ija jabaatan jedhan jeneraalichi waraana guyyoota 40 ture caalaa humna baay'ee guddaa ta'een isaan qunnamna jedhaniiru. Harka keessan isinirraa kunnas jechuun doorsisaniiru. Balaa waraanaa kana hammeessuun gorsaa olaanaan hoogganaa olaanaa biyyattii Moosee Riizaahi humni waraanaa Iraanii fi siqqeen diddaa lolaan jabaate dhumarratti Ameerikaa gara duubatti deebisuun salphinatti akka galchu labseera. Sa'aatiin dhumaa yeroo lakkaa'u doorsisni Waashingtenii fi Teel Aviv sagandii dhumaarra gaheera. Haala ajaa'ibsiisaa ta'een pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp haleellaa guddaa kallattiin Iraan irratti guyyaa irraa gaggeessuuf beellamame yeroo biraatti dabarsuu isaanii beeksisaniiru. Murteen kunis kan ta'e gaafii Saawudii Arabiyaa, UAE fi Kuwaataariin akka ta'e himaniiru. Biyyoonni kunneen haleellaan Iraan irratti raawwatamu battalumatti abidda naannoo hunda hammatee fi duubatti hin deebine kakaasuu akka danda'u Waayit Haawus akeekkachiisaniiru. Tiraamp ibsa kennanii hin dogoggorinaas jedhaniiru. Yoo waliigaltee fudhatama qabu irra hin geenye waraanni Ameerikaa yeroo muraasa keessatti haleellaa guutuu fi bal'aa ta'e Iraan irratti raawwachuuf akka qophaa'e ajajas kennuu isaanii himaniiru. Teheraan keessattis shakkiin hidhannoo kan hin jijjiiramne ta'eera. Ministeera biyya keessaa Paakistaan waliin kan ol argaman ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaachi Ameerikaan daandii nagaa Islaamabaad ejjennoo olaanaa fi garmalee ta'e mancaafte jechuun qeeqaniiru. USA'tti amantaa guutuu dhabuu kan ibsan Argaachiin itti gaafatamummaa naannoo irraa kan ka'e marii kana keessa seenne jechuun ibsaniiru. Dippiloomaasii irratti cimnee jirra garuu sarara diimaa keenya yoo qaxxaamuran rukuttaa cimaa gaggeessuuf qophii keenya cimsuu sa'aatiin hojjechaa jirra jechuunis ibsaniiru. Yeroo humnoonni gurguddoon mari'achaa jiranitti siqqeen diddaa diinagdee addunyaa ukkaamsuuf socheera. Tamsaasa televezyiinii abiddaa fi kallattii sanaarraa darbeen hoogganaan Ansarallaa Yaman Abdulmaaliik Haaluutii addunyaa musliimaa guutuutti ergaa ariifachiisaa dabarsaniiru. Ameerikaa fi Israa'el irratti qoqqobbii siyaasaa fi diinagdee guutuun kaa'amuu akka qabus gaafataniiru. Ameerikaa waraana guyyoota 40 Iraan irratti gaggeessite mo'amteetti kan jedhan Huutiin
biyyoonni Arabaa balaa guddaa buufataalee Ameerikaa keessummeessuuf fidu hubachuu qabu jechuunis ibsaniiru. Gabateen Cheezii ji'opolitikaa ammas abiddaan dhoheera. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kibxata ganama waraana beellamame yeroof dhaabanis siqqeen diddaa hayyama Waashingtan rukutuu akka hin eegne mirkaneesseera. Kutaaleen ittisa qilleensaa Yaman diroonii humna qilleensaa Ameerikaa MQ-9 jedhamtu kan doolaara miliyoona hedduutti tilmaamamu samii keessaa qulqulleessuun fe'umsa sakatta'iinsa teekinooloojii olaanaa qabu lafa gammoojjii irratti facaasaniiru. Halkan edaa samiin kaaba dhiha Yaman bakka awwaalcha meeshaalee Ameerikaa filatamoo ta'eera. Maddeen Yaman akka jedhanitti humnoonni Huutii diroonii Ameerikaa magaalaa guddoo bulchiinsa Maaraab irratti rukutaniiru. Kana cinaatti itti aanaan ministeera dhimma alaa Iraan Kaazaam Garbaabaaddi ibsa abiddaa komishinii nageenyaaf kennaniiru. Teheraan waraana guyyoota 40 booda injifannoo waraana guutuu irra dhaabbattee mari'achaa jirtis jedhaniiru. Ministirichi dabalu wanti addunyaan beekuu qabdu dhukaasa dhaabuu fi marii kana kan kadhate Iraan osoo hin taane Ameerikaadhas jedhaniiru. Waraana kana irratti nuti mo'attoota kan jedhan ministirichi yaadni nagaa qabxii 14 qabu deeskii isaan irra jira jechuun gaafii seera qabeessa ta'e tokkorraas duubatti hin deebinu jechuun hubachiisaniiru. Kana cinaatti Koreen eegdota warraaqsa Islaamaa sibiila isaa gara bishaan galaanaatti diriirseera. Keebiloonni intarneetii bishaan Strait of Hormuz keessa darban hundi hayyama Iraan jala jira jechuun beeksiseera. Teheraan diinagdee addunyaa bu'aa qabeessa ta'e tokko kokkee hudhuun sirna dijitaala narvii Awurooppaa fi Eeshiyaa walitti hidhu yeroo muraasa keessatti addaan kutuu akka dandeessu hubachiisteetti. Gama biraatiin olaantummaan Ameerikaa ulfaatina odeeffannoo dhokkataa jalatti kufeera. Waashingtan ji'oota darban keessa Opereeshinii Piik Fiyuurii Iraan irratti raawwatteen humna waraanaa Iraan diigeera jechuun injifannoo kan himtu ta'us basaasni dhokkataan Ameerikaa irraa miliqee ba'e garuu abjuu halkanii isa dhumaa mirkaneesseera. Iccitiin kun kuufamni misaayila Iraan guutumatti lubbuun jiraachuu ifoomsuun hidhannoo guddaan kun dhukaasaaf qophaa'aa akka jirus saaxileera. Israa'el ho'a siyaasaa dabalu Waayit Haawus gara haleellaa sochii hunda galeessatti deebisuuf yeroo yaaltu Teheraan doktiriinii sodaachisaa Tootaal Maltii Firoont Semeetirii jedhu baafteetti. Tiraamp Iraan guutumatti dhabamsiisuuf yeroo doorsisu dhugaan kibba Libaanos keessatti mul'atu Israa'eliif gara mana qalmaatti jijjiirameera. Akka ragaan basaasaa Israa'el Niwus jedhutti haleellaan diroonii Hizboollaa sadarkaa olaanaa qabu haleellaa waraanaa Israa'el karoorsite hunda keessaa haga 80 milkaa'inaan laamsheesseera. Waraanni Israa'el sochii loltoota guyyaa taasifamu guutumatti haquuf yookiin yeroo biraatti dabarsuuf dirqameera. Kunis haguuggii dukkanaa jalatti socho'uu qofaan kan daangeffame yoo ta'u, Opereeshinii Hizboollaa jalaa baqachuuf akka ta'e simameera. Ajajoonni waraanaa Israa'el hanqina meeshaalee farra diroonii cimaa qabaachuu ibsuun kunis loltoonni sarara fuulduraa guutumatti diroonii Hizboollaan bobbaasuuf akka saaxilaman taasiseera.